لا تنسى القرتي قبورة يوني في قرتي قمو جالتي فوق جالتي قبري هندلقتين جرن إذا أحببت الخلقرتي قرتي مخلوقة يو المنا ما خنجالت قرتي خنردف قرتي مخلوقة يو المنا ما خنجالت قرتي خنردف تاتي فلا تنسى الخالق ربي كان كي أوما كان كين دقتين ربي إفقبت صدادو نمني أبو معاذ يو ربي نفقبت صداني المنا ما إن صداتو تكتي تنبيكي قل لا ديمو دن دي نمني أرى تقوم ماذا أمنتي إسلامات التنمى أفيرو دا جرنا ربي نرانا مغافة جرا كينيا نمجر أسرة أنيس نمانجر إسنيس نمجر واتكن تاني ديمتاني الدنيا تنزورتاني ولينينجيني سمين باني بكتكن جرتان بكتما نموت بيادادا كيس جرا ماليف دانغا ربي كان إيغو واللالي جولين أمنتي برا كريستانا بنتي أرثوذكسي سفو آدا إسن الربيت حقيقة والله لازم ما كان دانغا ربي تركان فنجرا كينيا maaf gartee yoo qaamni tokko dubartii kan saaxilu ta'e waan fokkottuu qaama saalaa gallakkise isin dhiira ofiin jettan wandino rijaala ofiin jetta am the men ambassaa ofiin jetta qaama saalaa fiddee maal jedhan bara hayyoonni qaama saalaa saniin bishaan saniin dubartii seenteeti achumaan dhalattee bara dubartumaarraa arrabsitu tana gartee qaama qunnamtii saalaatti goote achiin ilmoo sii dhalti haadhateeti qaama saalaa siin qaba Ada mana keetii qaba obboleettii teetii qaba adaadaa teetii qaba wallahi najibbisiiftan haqiqatan yeroo garii oromummaa kana dhiisuudhaafin gaafaan yaaleen qaba gaafaan yaale Sheekh Kamal gaafaan yaaleen qaba maaliif jennaan rabbiitu irratti na uume dhiisuun danda'u ammoo du'eet oromoo ta'een jiraadha oromoo ta'eetiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala gurraachuma kana ta'ee jiraadhe guyyaa boru rabbiin Abu Mu'aaz godhee na kaasa dubartii ta'een kaafamu nama jibbisiistan jirana wallahi lazim hundi keessan asirraa maqaa isin dha'u isiniin beeka waan isin dur dalagu turtanillee isiniin beeka gartee beekuu jechuun isinii wajjin jiraadheetiin waan isin maxxansitan waan isin barreessitan akkaataa isinitti dubbattanii fi dubartii hojii akka itti ooltanii fi ulamaa'ii hojii akka itti radduultan isiniin beeka waan ulamaa'ii laallatu isintu bakka bu'ee akka ulamaa'if godha waan doktora laallatu isin tokko doktoraaf godha waan warra gaazexeessummaa laallatu warra gaazexeessummaa siyaasaallee bar nama 4 kiiloo 10 kiiloo maara yuunivarsiitii baratee bakka siyaasaati bakka bu'ee biyya bulcha anaafeeti shooshamarraa taap duwit naa godhi narraa kaasi warningi narra jiraa malee maal godhuu dandeenya geema walii qopheessuu malee qabsoo miti bar jara keenya tun maal taatan jiran rabbi sodaattanii biyya ambaa jirraa bar fooqiin Ameerikaati yaami bar fooqiin biyya Arabaa teenyaa miti jara keenya mana maadaamii keessa teessee inninis jabala keessa taa'ee nama arrabsu jarana gufuu ummata amantii islaamaa dhufu jiru kanatti ta'u jira jarana ancarraa arkadheetiin isin bira dhufa malee isin biran oolu bakkiinan oolu qabsoo hawaasa kiyyaa amantii tiyyaa masjida keessa kanaan oola namni waldaa keessa masjida gartee community ofii keessa olee hawaasa tajaajila jaranan da'waa isin godhuufi miti wallahi ummata kanarraa rabbiin na godhuun yeroo garii alhamdulillah yeroo garii gartee isin muraasa kana laalee yoon laale oromoo kiyya miliyoona hin jibbu hin jiru yeroo garii kiristaana baay'eetu isinirra na caala yeroo garii ijoollee kiristaanaatiitu ulamaa'ii isinirra kabaja isin ulamaa'ii ta'e hin kabajjan profeesaran kabajjan hayyootan kabajjan waa'ee jimaa irratti waan oofu turtan laala waa'ee dubartiitii irratti amma waan qaama saalaa oofu turtan laala laala waan san namni irraa wal dhorkamu sheer walii godha jara keenya viidiyoo abaluu qaama saalaa rarra'an na bira jireettan intala qaama saalaa kana qabdu haatee qaama saalaan qabdu intaluma tana ijaazaaf barbaadutti hin jirtu intaluma tana akkasuma Kamal qaama saalaa saniin gabbuune bar nabiyyoonni qaama saalaa saniin gabbahani bar illa aadama gartee alayhi salaam aadam callaa malee hawaa malee hundi keenya qaama saalaa san ziyaarree gartee idduma dubartiin fincaantu saniin hayyuu fi beekamaa fi doktorinii fi kingiin hundi achiin gadi ba'e Abu Mu'aazis dabalatee qaama saalaa waan guyyaa keessaa dinqii isinitti ta'e jara keenyatti waliin arrabsan eenyu kan dubartii san dogoggorsiise kan irraa waraabe dhiira moo dubartiidha eenyu akkas taasise suma jara keenya irratti kan duulan silaa dhiira irratti duulan dhiirti jechuun bar من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله ورسوله بر ديره جچون هايوتا جچون ور اوغما هوجي وان ربين رابر باچو بيجي رابر بادو موتما رابر بادو هوجتو بر جرنا والله غرتي دوتي سن دفوف تيسي سينا فقطو ديفتني قيرو في قري اورمو ديمو ديمتن فرعون سينا فقطو ديسي اسنلن سينا فقطو فرعون درن ديسو ديمتن بينمني فيديو ما فكيست سومنا Mee namni viidiyoo maaf keessatti soomanaa dhufu jira viidiyoo kuni dhiira dhukkuba wahiitu nama saalxeetilti wahuma sana laalaa ooluunu namumma sirraa fuuti bifa sirraa fuuti gartee fiilingu wahiitu sirraa fuuti jarana maal taatan jarana
guyyaa tokko dubartiin tun haadha manaa keessan taate ani wallahi waan jedhuun wallaale eenyu kana sirra dhufe nama koomentiidhaaf kafaruus dhiisa ustaadoota gartee goofa gootaniif sadaqa buufnaaf jettan amantii isinii dhiisa jedhe haa dhiisee deemu ka oromummaa isinii dhiisee deeme haa jedhu haa deemu gaafa nurratti duuluu ustaadoota irratti duuluu dhiise dhorka sanirraa dhorka abbaan fedhe haa kafaru namni isintu gartee ummata akkana godhu jira geema qopheessitaniif waa itti kennitan leenca itti kennitan eenyu jettanii gaafa inni jaartii gallakkise asirra fiddan gaafa jaartiin wallole asirra fiddan gaafa fuudhuu fedhe asirra fiddan gaafa nama arrabsu asirra fiddan gaafa maal halaali jedhu asirra fiddan eenyu isintu akkana godhu jira maal eenyu sirreessuu dandeessan ofiifuun sirroyne eenyu sirreessuu barbaaddan Muhammad Bayaan sirreessuu dandeessani Abu Muaz Kamal sirreessuu dandeessa ofiifuun sirroyne man anta first who are you eenyu ati nabiyyiinu nama sirreessuu bar nabiyyiinu karan nama yaama Nabi Muhammad osoo kan nama sirreessu taate Aba Xaalib ka waggaa gartee 40 fi maal waliin jiraate amata 60 fi 3 waliin jiraate isa qaceelcha Nabiyullaahi Luut alayhi salam haadha mana isaa silaa qaceelcha Nabiyullaahi Nuh jaartisaati fi ilmasaa qaceelcha Nabiyullaahi Ibrahim silaa aadhara atattakhidhu atnaama abbaa isaa qaceelcha namni naman qaceelchu wa innaka latad'u ila siraatin mustaqim ati karatti nama yaamta yaa goobazii kun sirraan barbaachisu yaa kamaaloo kun isin hin malu bar iddoo tana dogoggortee bar kamaal kiyya maal taate ati islaama bareedaa koo maal taate safuu qabna aada qabna rabbiin itti nama gaafata kun mallattoo munaafiqaati kun nama kafarsiisaa bar jechi akkanaa kun akkana namaan jedhan obboleetii ta'e maraachitan qaama saalaa gartee ijjisiisan dogoggora isi rasuuli sallallahu alayhi wasallam maal jedha man satara allahu namni ilma namaa sattare fi dunya wal aakhira rabbiin isa sattara jedha qaama saalaa baaftee guyyaa tokko durriyyeen takka si baasti ob gartee intala takka saaxilte guyyaa tokko rabbiin si saaxila maatii ta'e keessa jarana Abu Muaz yoo waa balleesse ma badiiti yatana jala qottan badiin teetu guddoodha hedduudha bar ilma namaa jechuun nama dogoggora irratti uumamu rabbiin maal jedhe hadiisa qudusii keessatti law gartee isin dilii daleeydanii cubbuu daleeydanii haraam dalaguu baattanii qulqulluu akka malaa'ikaa teessanii jedhe wallahi la dhahaba Allahu bikum isin dhabamsiiseetiin ummata gartee haraamis dalaguu khayris dalaguu fida jedha jarana maal taatan jarana yoom jijjiiramuu deemtan caalaa yoom jijjiiramta biil yoom jijjiiramta kingi Kamaal Abu Muaz sabboona firoomsa abdii eenyutiin يوم جيرمو ياتن يوم إسلام تو ياتن ربي سبحانه إسلام مكان جنة من أنجرو نبي محمد أصون إرجمين كمال مكان سا كانوا متوري متي أبا بكر كانوا متوري عثمان بلال وعمر هندي كانوا متوري مكان محمد في خديجة في عائشة في بلال جنة من نقو إلا عمل صالح هجي غاري وتاتي ملي الرب كي فتي إجاكي قركن كي قامكن كي يوتي فتي ملي جنة هنجرو على إن سلعة الله الغالية تيك توك irrattu feemasa ta'uun gartee ulaagaa guuttee yoo deemtee argatta jarana namni miliyooni oromoon miliyooni 7 feema nafaloo goote maal naa dabalti mindaan guyyatti an dalagadhu naan dabaltu gartee aakhiratti jannata nan galchitu يا جرخين مال جران قرتي إذا قرتي أحببت المال فلا تنسى الحساب جران يو قرتي يعني مال جتانين قرتي يو قرتي أبين جالتي هرّيغا قوياك يا مانس هرّيغا مسن رافتين جان إذا أحببت القصور فلا تنسى القرتي قبورا يوني في قرتي قمو جالتي فوقي جالتي قبري هندلقتين جران إذا أحببت الخلق قرتي مخلوقا يو إلمنا ما خنجالت قرتي خنردفتو تاتي فلا تنسى الخالق ربي كان كي وما خن كندقتين ربي نفقبت صدادو نمني أبو معاذ يو ربي نفقبت صداني إلمنا ما إن صداتو تكتي تنبيكي كل ديمو دن دي نمني أرى أمونتي أصو غرتي ولولا دفع الله الناس غريدان أصو والدرقو باتي لفسدت الأرض موتم من تقو بيا لفر أصو جراتشو باتي نمني والنديسو سيري تيك توك إداك أما قل لا في واقودو أصو جراتشو باتي أرمون تين خديجة في محمد في أحمد أرقل الله ياتي سلا جرانا والله أسوق مسالا والجرسي سجدة تقصير رفيع مال جري مسالا سنين جرسي سال لين تناف كان نتاني نانجر إن جري والله دبته إجا كيان الله في سندا وده جرخيان لجيف ده رب السماوات ربي ست سنيخا كذا الذي رفع السماوات والأرض بلا عمد قرتي ربي سميتنا أتوبا ملت دابه أكز جري أسون أمني تقوق جافس جرسي سك مسالا لين تخني في دبرتينس فوني سيدا إرتينس راسي قال لك يزوف تيسي رسول صلى الله عليه وسلم أمتك يرى أمة أجايب أرجوف تيسان جري آخر الزمان حتى قرتي هنك قرتي قنمتي سالا خرارد دلقن
jarana waan fokkottu warri amantiin qabne waan kana hojjechuutti hin jiran joollee waaqeffataa isin gorsuu jira bar joollee kiristaanaa isin gorsuu jira bar nabi Muhammad hordofuu dhiiftanii bar waan feetan alal godhatanii akka feetanii dubbattan addunyaa tanarra Abu Muaz akka fedhe jiraachuu hin danda'u akka rahmaan kiyya gooftaan kiyya fedhettiin jiraadha waan hin jiraadhuuf hin qaba eeysaa hin dhufee garamiin deemaa takkitti tanan karoora kanaan qaba Oromoof hin jiraadha hawaasa kiyyaaf hin jiraadha kiristaanaaf hin jiraadha bineensotaaf illee hin jiraadha lubbuu kiyyaa fi maatii kiyyaaf isiniif illee hin jiraadha jedheetiin amana maali qabsoon isin akhiraa teessaniif namni lubbuu ofii dalagate namaa maal gorsa jirana jaran osoo mee guyyuma tokko ofirraa cufaa ji'a tokko deemaati garee barumsaa baradha dhiirtifaan dubartiin biyya arabaa jettu irra hedduun isiidha tan barattu irra hedduun isiidha isuma gartee ta masjiidaaf darasootaa sun dagargaartu warraas irratti as behee loolu darasaa arkaan fadhu jedhu markaza jaartee tan gargaaruu turte isuma jarana gartee darasaa kan arrabsu artistiin jaaladha jedhu jaaladhu maaltu darasaadhaan amantii walitti hin qabu jedhe Muhammad hin qabu walitti jedhe waye yoo amantii nuti qabnu hin qabaanne walitti hin qabnu is okay nuufi kiristaanini fi waaqeffataan amantii walitti hin qabnu Oromoo walitti qabna yoo ati islaaman taane nuti amantii walitti hin qabnu jecha namaa jala deemna hin qabu jedhe islaamummaa isiniin walitti nuti walitti qabna jennee dubbachuu jirra maqaan Muhammad qabda islaama nama waa barsiisu ture jenneeti sit dubban daanga tarkaanfachaa jira janana wal gorsa jarana namni gartee haadha mana ofiiti asirratti saaxilu guyyuu haadhu mana ofii suuraa isii maxxansaa oolu eenyuma dubartiin bar gooldi warqiidha dhahaba fidda warqii birrii daran caaltii bakka tokko ol kaayyadha dubartii teessan ittiin taphattinana itti qananiyaa mana keessatti deemaa jarana aboo rabbiin sodaadhaa yaa hawaasa والله لازم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جركين يدوف تاتن نبي محمد أن دعوة سنك شرع ربين ترنا كان ولد ديبو رب ملا لأنه رمضان خان أبو مواس دكابتشو ملا maybe rest in peace do إنا لله وإنا إليه راجعون نانجتشو ملا سينا دي فدي ديمون فدا guyyaan dhufeen waa isinitti hima dogoggorarra jirtan anaa fi isinis gartee waan akhiraa dalagachuutti hin jirru yaa nabi Muhammadow innaka mayyitun wa innahum mayyitun barni duutaani deemta nabiyyi taateef sin dhiisu kullu shay'in haalikun illaa wajha jaran addunyaarraa duunee akhiraa dhufne seetanii guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala mizaana lafa namaa kaa'u jira gartee wanada'u almawazin alqista hirreega lafa siikaaya osoo tiktokiin arra namuma gartee afaan oromoo dubbata irratti gartee cufna jedhani namni afaan oromoo dubbatu hin jiru rabbiin kan keessirraa hin kafala jedhe jannata sii qopheeyse ibidda sii qopheeyse ganda kam seentaa laalladhu yaa habiibi yaa obboleeytii too maal taate guyyaa qiyamaadha gartee ibiddatti deemuu barbaadda rabbiin innaa hadaynaahu sabiila immaa shaakiran wa immaa kafuura gara jahannamii fi gara jannata wasiiqa alladhiina kafaruu ilaa jahannama zumara garam deemuu carraa qabda biyya takka deemuuf carraa qabda akhiraa addunyaa tanarraa yoo duuti si dhufte wallaahi gartee ilmi namaa yoo sakaraatul mawtiin hattaa idhaa jaa'a ahadakumul mawtu qaala rabbi irji'uun yaa rabbii kiyya malaa'ika na deebisi yoo tiktok irratti waan hin godhe abaluun arrabse wantoota saniin jijjiiraa jedha kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yub'athuun kuni gartee kijiba waan ati jettu gartee piraankiidha fakkaataa us jedhaniin dhiira meeqa deeme jarana maal taatan jara keenya nama dhufuuf teessi duutitun nabiyyoota tokko hin dhiifne bar nabi Muhammad dhufanii fudhanii bar wa Zakariyaa wa Muusaa wa Ilyaasa hundi isaaniitu wa Aadama hundi isaaniitu asirra gartee malaa'ikaa jira gartee malaa'ikaa gartee du'a gartee rabbiin alladhii wukkila bikum jedha kasarrata nyaanu irratti godhe kana ofirratti daganne jarana yoom jijjiiramuu deemtan arra gartee addunyaa daarul gartee ganda amal ganda itti dalagatani boru gartee guyyaan boru bakka khayriitti oomishatani maaloo maal taatan yoom islaama taatan islaama jechuun man salima almuslimuuna min lisaanii wa yadi nama islaamni arraba isaatirra harka isaarra nagaa harkate koomentiidhaan nagaarra harkate jechaa fi gochaan viidiyoon namarratti hin dalagu naman arrabsu naman xiqqeessu naman saaxilu man satara musliman namni asin nama sattara rabbi na sattara jedha mindaan rabbiirra harkadha jedha maal ta'uu jirtan jarana yoomuma gaafa baatii ramadaana abbichuulleen eenyu jaalmarroolleen
eenyu jetteen gartee obbo Shimallis illee islaama taabar shayxaanin jiru jee ramadaana baatii takka rabbiif gabbaruuf qophaa'u jirtan isin baatii kudha takka hin kafartan jechaa fi gochaan halkanii guyyaa piroofaayila keessan sirbaa fi muuziqaa fi arrabsoo fi gandummaa fi ulamaa irra duulu al uramaa warasatul anbiyaa ulamaa'iin bar nama nikaasi hidhu ulamaa'iin gaafa duute bar ustaanni bar nama sidiqeesi awwaalu nama nikaa addasii baasu nama nikaasitti fidu bar sheekatti hajamtaa bar fatwaaf sheekatti hajamta sheekan xiqqeessitan komentiin xiqqeessitan viidiyoon arrabsitan gandumma garchitan hayyo doktorota profeesarota arrabsitan isin bar nama qabrii jiru arrabsitani nama ulamaa'ii addunyaa osoo nabi Muhammad illeen akka kamaaliif ani wal bira teenyu kanatti dhufee kan jiru taate wallahi hedduun keessan isin irraa nama Muhammad arrabsuu fi nabi Muhammad alayhi salaam namni isin hordofne hedduun numa jira akkuma barasan arrabsuu turan akkuma barasan irra duulu turan isin keessaa silaa carraa rabbi kanneefi laayif irra kan jiraatu taate intalti isaatiif inni osoo kan jiru taate hin hordoftanni arrabsitani fadha keessa deemtan ka wa atii'u Allah wa atii'u rasuula nuun jedhe nabi Muhammadiif qaceeltee udkhuluu fi silmi kaafaa jedhe islaamummaa seeni jechuun al-istislaamu lillah masakamuudha butamuudha ajajamuudha fadha ofii dhiisanii fadha gartee rabbii raawwachuudha fadha keessa raawwachuu jirtan fadha gandummaan raawwattan fadha waliin raawwattan jarana kana isin dadhabne dhiiraa miti isin jarana ogummaa dhiiraa isin taana dhiira jechuun nama laayifii gabbee namni kuma meeqaan nu daawwachu kuma sadii kumni sadeen kun barachuutti takko hin jiru wallahi lazim kumni sadeen kun barachuutti nama arrabsuurra waliin dhuftan amma kumni sadeen kun birreen kana baasa silaa kuma tokko baafne kuma 100 baafna jechuu hin baaftan karka qalleedii feejiif hin baaftan ka dhukkubsatuuf hin baaftan sheekhan gargaartan masjida jaarutti hin jirtan nama arrabsu geema walii qopheessu magala qabsoo geemaa qofa maasha Allah good ummani social media irratti bizinesa dalagu jira barnoota barata doktorummaa injiinarummaa narsummaa afaan adda addaa irra barachuu jira qayroo fi qarreen teenya nothing watakka godhutti hin jirtan gaafa namni muka uddutti wal suuqu muka uddu kasuuqu deeggartan gaafa biyya shaadaa nama qabsiisu san deeggartan gaafa ulamaa'ii tokko arrabsu san gootan gaafa qaamni saalaa dubartiitii fi dhiiraa dhufe wal yaamtan jechuu gaafa gargaarsa nama dhukkubuutii fi masjidaa fi rakkataa irratti biyya ofii irratti gargaaruu irratti hin jirtan jechuu dubartii jala hayyuu godhattan mana maadaamii keessa teessee shabakaa itti naqattee mukayyafa jala teessee dhukkee isin irraa kaaftan gaafa communitiin isin yaamte hin dhuftan gaafa masjidni isin yaame hin dhuftan isin dadhabne joolluma arsiitii fi ijoollee harargee joolluma jimmaa jaran qahana dadhabne social media irratti biyyi nagaa qabdi social media nagaan qabdu asirran qafeete jiraattus followeran qafeete qabaattus gartee duutii nu dhufti maamaata guyyaan qafeete dhaaraatus guyyaan qafeete dhaaraatus halkan ni dhufa halkan dheeraatus guyyaan ni dhufa umriin dheeraatus du'aatu waliin jira malakul mawtiidhaan wal ziyaaruuf teessan i'mal maashi'ita waan feete dalagu wakamaa tadiinu tudaan waanuma feete gartee atis guyyaa sana sid dalaguuf ta'anii guyyaa qiyaamaadha fuula rabbiin dhaabbadhaa yaadadhu guyyaa atwalul ayyaam guyyaa akkaan dheeraa yawmul qiyaam jechuun guyyaa qiyaamaa jechuun guyyaa ta'anii miti guyyaa ciisanii miti guyyaa gangalatanii miti guyyaa jilbiifatanii miti yawmun gartee inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun guyyaa dhaabbatani jarana guyyaa nabiyyoonni booyani anaafeeti warri social media akkam ta'u taana warri muka uddutti wal guuru muka biyyee wal nyaachisu wal fannistu irra ka gartee jarasan deeggartu akkam ta'u deemta jarana wallahi nama jibbisiiftan saniif ani gartee rabbii kiyyaafin jiraadha hawaasa kiyyaafin jiraadha maatii tiyyatti kabajaa godha ilmaan kiyyatti kabajaa godhuun fadha seenaa dhiisee gartee rabbiin kiyyan irraa jaalatu hawaasni irraa jaalatu seenaa namni dhiisee deemuudha jaalata jara keenya waan fokkottu dhiisu jirtan osoo isin dhiirtitun silaa dhiira taatani rarraa qaama saalaa jaldeessinu ni qaba qunnamtii saalaa bineensinu ni fuudha rarraa qunnamtii saalaa ni godha osoo karoora maatii teessaniif lubbuu teessaniif saba keessaniif safuu arraba keessan tiifatanii qaama keessa islaama taatanii islaama jechuun nama masakame quraanaa fi hadiisa buloosaa taatanii social media nagaa taati biyyi lafaa nagaa taati dubartiin teenya nagaa taati taanis kiiloo 40-50 asirraa hurgufattii jechuu hin dadhabne jirana wallahi nama arrabsite kamaal gorsuu hin dandeessu rabbi sodaadhu yoo jetteen si arrabsiti aboo kanan ta'e yoo jetteen si arrabsiti kanaaf dhiifte ulamaa'iin isin dhiifte dirreen tiktokidha dirree qiyaamaa watarannaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakinna cadaaballahi aliim shadiid gartee kana fakkaatti osoo ustaadoonni tokko lama sadii keessa jiraachuu baatanii tiktokiin tun akkam taate namuma feemasuudhaaf nama arrabsu islaamummaan dhiisa jedhee nama barbaadu
islaamummaan dhiisa gartee gadiin lakkisa sirbaan isinitti bana islaamummaa isiniifin dhiisa jedhu cufa jala yoo numa ceetan boru abumaas islaamummaan dhiisa yoo jedhe birrii naa guurtan nin kafaruuf deema birrii guurtan jaartiin gallakkisuu deema birrii guurtan lakkisuu deema birrii guurtan jaartiin lakkisuu deema birrii guurtan jaartiin lakkisuu deema birrii guurtan jaartii gallakkise birrii